galoo galaana gubbatti dambali'eetiin akeekkachiisa torbeewwanii kenna kan ture Huutiin Yamaniidha. Buufata bu'uura mandhee intarneetii kan ardii Awurooppaa, Eeshiyaa fi Afrikaa Ameerikaa wal qunnamsiisu gurguddoo mandheewwan ta'an mucha afur kuteetiin dirooniiwwan nammalee galoo galaana eelmandab jala sirgiganiin addunyaa waccisiisee jira. Kanattiin dhaabbanne Hizbollaan gaarreen gurguddaa ta'an Eelaatii fi akkasumas magaalaa Meeroon jedhaman kaambiiwwan buufata Israa'elii haleeli. Gaazaan bulchiinsa fi deebitee dhaabachaa jirti kan jedhan oduuwwan maddeen keenya biyya alaati. Gama biraatiin ammoo gamtaan Awurooppaa waraana isaa gama Yukireenitti kan ergu yoo ta'e takkaan lolli keenya gara nukleerii qaataa qabachuutti nu fullaasisa kan jedhan oduuwwan keenya walii galaati. Oduu biyya keessaa fi alaa hundaan nu faana bu'aasiniin jenna. Kanneen maatii keenyan ta'e yuutuubii keenya sabskiraayib gochuun maatii nuutaa mallattoo quba laayik tuquudhaan odeeffannoo yeroo akkasiin gahu nuutaasaa isiniin jenna. Gama balballoomii oduu irratti isin ceessaan gaddisaa gadaati. Erga wal waraansi Hamaasii fi Israa'el onkoloolessa torba eegaleetii asitti addunyaan wal coqolaasuuf wal qoraasuu amrii jabina walitti laallachuu itti fufteeti jirti. Warri dhiyaa fi Ameerikaan gara Israa'el tumsutti yoo goran biyyoonni quuqama qaban ammoo uummata Palestine cinaa dhaabbachuudhaan deeggarsa yaadaatii fi kanneen itti lubbuu isaaniitiif hamma dhiigaatti siin qusannu jedhan fakkeenya ta'uun danda'ama. Iraan akkasumas humna hidhattoota garee Libaanos Hizbollaa akkasumas kan galoo galaana diimaa gama biyya Yaman irraa Huutii fi garee milishoota Islamic Religion State jedhaman Iraaqii fi Sooriyaa keessatti haleellaa gurguddaa Israa'el Gaazaa irratti raawwachaa jirtuuf deebii kan kennaa jiranii fi akkasumas halkanii guyyaa hirribatti dhabanii uummata Palestine cinaa dhaabbatan ta'u miidiyaaleen addunyaa gabaasuu irratti argamu. Yeroo dhiyoo asitti akeekkachiisa gurguddaa Ameerikaa dabalatee kan kennee fi galoo galaana diimaadha. Misaa'ilii balastik misaa'ilii hamma rookettii fi kiruus misaa'ilii dabalateetiin haleellaa fi uggura dooniiwwan irratti kan bobba'ee Huutiin Yamanoota amma immoo tarkaanfii gurguddaa misaa'iloota gara magaalota Israa'el qarqara galoo galaanatti argaman labobbaa ibiddaatiin bilbiluu irratti argaman. Ameerikaan dirooniiwwan teekinooloojiidhaan deeggaraman dachii Yamanitti yoo argitu qilleensa irratti dhaabanaaseetiin cirracha Yamanii jalatti dhidhimsuu irratti argama. Huutiin Yamanoota deeggarsa kana boodaaf harka dudduubee meeshaa teekinooloojii Iraanii fi diinagdee dolaarota Iraaniitu jira kan jettu Ameerikaa fi akkasumas warri gamtaa Awurooppaa Huutii irratti haleellaa adda addaa gamtoomanii fudhatanis Huutiin hin danda'amne. Torbeewwan darbe akeekkachiisa gurguddaa kan kennee fi kana taanaan kokkee keessanuu yaayyuu diinagdeedhaan isin qaba jechuu miidiyaaleen balballoomsan. Huutiin akkuma jedhe sarara guddaa keebila intarneetaa addunyaatiif faayidaan diinagdee mul'ii dhibbantaa shantamoota galoo galaana jalatti jiran mucha haada sarara diriirsa elektirikii ta'an kanneen intarneetii keebila niwuroo gurguddoo addunyaa wal qunnamsiisan dhidhimsee har'a gadi bahee quba qabduu laata jedhee. Gamtaan Awurooppaa hirrifate Joosef Boor dabalatee akkasumas Imaanuweel Maarkoozii fi biyyoonni warra lixaa hanga Joon Baayidaniin bahutti mul'ii qabatanii har'a ture guyyaan. Haleellaa diroonii bahara jala sirgiguun teekinooloojii kanatti fayyadame nu balleessuu danda'a. Dhaabbanni intarneetaa kan qunnamtii addunyaa World Internet Association akeekkachiisa kennuus akkasumas damee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan mootummaa beekamtii Yamaniitiin dhaabbanni ganaa damee ministeera sadarkaa United Nationitti beeksisuus eenyuyyuu gurran kenninee fi Huutiin teekinooloojii kana hin qabu jedhusi Global World Internet Association yaa'ii foorumii Ameerikaatti gaggeesseen dubbittiin kun dhugaadha qoratamuu qabdi. Huutii of eeggannoodhaan yoon godhinii fi waliigalteen hin taasifamin addunyaa guutuu
wiirtuu dugda isaanii diinagdee kutuu danda'a jedhame. Haa ta'uutii malee Huutii dhabamsiisuu malee biraan deebine warra Joon Baayiden har'a immoo addunyaan akka qubatti qabdu taasifte. Onkoloolessi 7 guyyaa Hamaasii fi Israa'el kana gidduutti walitti dhaadachuu gaarreeffannaa akkasumas mirga lubbuuwwan siviilii addunyaa kan qisaasee fi namuu ulee fi shaxxee qabuun wal shaxxisu kun dhagaacha fufurdaa walirratti roobsu kunnasaa ispeesii fi teekinooloojii hawaa gubbaa taa'ee wal to'achuu bubbuleetii har'a gahee jira. Haa ta'uutii dhaadannoo isaanii dubbii himaan Allahuutii Yemanoota Yaayaa Sariyaa akka jedhetti waan hunda raawwachuuf qophiidha jedhee addunyaatti yaaddoo uume. Tik misaayilii irraa hangaffaataa misaayilii fi kiruus misaayiilitti kan hidhatee fi dirooniiwwan furgugaa fi badanii balleessan galoo galaanaa irratti cicceetiin kokkee diinagdee addunyaa qabe. Huutiin hamma haleellaan gurguddaan obboloota keenya Palestine irraa dhaabbatutti yoomillee duubatti hin deebinu jedhe. Addunyaan kanaaf maal fida jetteetiin qubatti qabdee Yamanitti. Saa'ud Arabiyaan tibba kana doolaara biliyoona 25 lammiilee biyyattiitiif kennite jette Ameerikaatti dhibe ta'e. Ergamaan addaa Antoonii Bilinkan baha gidduu galeessatti biyyoota adda addaa irra deemuudhaan haala waliigaltee irratti dheekkamsi adda addaa kan isaan qunnamee fi waliigalteen daangaa bira darbee Masrii fi Israa'el walitti ciniinnachiisuun daangaa Raafaa haleeluu kan eegalte Israa'eliin amma immoo bulchiinsa Gaazaa keessaa fullaateetiin bahuutti jirti. Akka maddeen Aljaziiraa Wiyoondistaan Al Arabiyaa akkasumas taas miidiyaaf tasniin France 24 fi New York Times miidiyaalee wal harkaa fudhanii balballoomsuutti jiran kutaan Gaazaa kaabaa fi giddu galeessaa bulchiinsi Hamaas diriiree addunyaa raajii jedhe. Benjamin Netanyahuun Ameerikaa hin dhagahu jechuu fi kaleessa immoo pirezidaantii Ameerikaa Joon Baayiden dubbiin Israa'el qoqqota addunyaatiif baha giddu galeessatti babal'atte amrii United States of America harkaayis baatee jirti. Kanaaf Israa'el dhaabbattee of ilaaluu qabdi, mirga namoomaa irratti xiyyeeffachuu qabdi yoo jedhan akka bulchiinsi Ministeerri Fayyaa Gaazaa beeksisetti lammiiwwan 30,000tti dhiyaatan lubbuun calaafamu irra caalaan daa'immaniif dubartoota ta'uudha maddeen miidiyaalee addunyaa gabaasu irratti argamu. Bulchiinsi Hamaas Ismaa'il Haniyyeedha waliigaltee kamiifuu awwaachuuf qophii jedhus Benjamin Netanyaahuu fi Yoaab Galant ministeerri raayyaa Israa'el hin didan. Muusaad haleellaa kamiinuu baha gidduu galeessatti warroota diinota koo ta'e hamma Qaatariif baha gidduu galeessaa fi addunyaa hundarratti hoggantootaaf qondaaltota Hamaas adamsee hamma fixutti Gaazaa keessaa hin bahu jedhee dhaadachuun gabaasa keenya tibba kanaa ture. Haala amma jiruun addunyaan maal keessa jirti kan jedhuuf Yukreenii Raashiyaa gidduutti wal coqolaasuun biyyoota gurguddoo Kooriyaan kaabaa akkasumas Chaayinaa, Iraanii fi Raashiyaan walii galtee ta'uun peentaagoonii yaadse. Pirezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maarkoziin Yukreenii cinaa dhaabbachuun dirqama jedhanii oduun iccitii harkaa baate Vladimir Puutiin pirezidaantii Raashiyaa dheekkamsiise. Eega kana taate biyyoonni gamtaa Awurooppaa kamiyyuu taanaan yookaan Yukreenitti loltuu ergitan taate qaataan misaa'ilii Kuubaadhaa harka kenna jira jechuun addunyaa yaaddesse. United States of America filannoo fuulduratti isaan eeguun kan dhiphataa jiran Mr. Joon Baayiden Trump isteeta adda addaa hedduu duula na filadha kanneen paartii Riippaabilikaanotaa irraa hedduu injifannoo irratti kan argamu yeroo ta'e kanatti imaammanni Ameerikaa sababa wal dhabbii Israa'elii fi Hamaasiitiin akkasumas diinagdee galoo galaanaatiin Ameerikaa kan dhiphisee fi lammiiwwan biyyoota garaagaraa addunyaa hedduu irraa hariiroof michummaa diinagdee Ameerikaa coqolaasuudhaatu himama. Haala qabatamaa amma jiruun waraanni Raashiyaa yeroo magaalaa guddittii Yukreen Kiivitti dhiyaate kanatti yaaddoon mana marii mootummoota gamtoomanii fi dhiheessiin mirga namoomaa kanneen baqattoota Gaazaa daangaa Raafaa irratti haleelamaa jiranii hedduu kan isaan yaaddesse ta'ullee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dubbatus hamma ammaatti deebiin tokko hin laatamne. Puutiin har'a sarara qunnamtii gamtaa Awurooppaa kan Awurooppaa waliigala diinagdee kutuun mul'ii Awurooppaa qaxaaxat gochuu isaatii fi
Somaaleerraa kaasee hanga Jibuutiirraa hanga Suudi Arabiyaaf baha giddu galeessatti sararri cituutu himama. Gama oduuwwan biyya keessaatii fi akkasumas galoo galaanaa waliigaltee dhumaa kan boqonnaa dhumaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand akkasumas ammoo marii tibba kana abbootii amantaa fi muummee ministeeraa wajjin haalota jiranii fi ilaalchi sooshaal miidiyaatti jiru maal fakkaataa fi deebii qaamolee hawaasaaf xiinxaltoota qophiin jedhu kan itti fufutaa oduuwwan itti aanu dhageeffadha. Siyaasa Oromoo gaggeessine warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Seenaadhaan Baaleen Oromoo biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun eenyutu kan saba tokko taasise? Naawwitaa dhukkubni kenna jedhee jira. Maaliif walii galuu dhabuuf akka erga ijaarsa sirna haaromsa jijjiirama biyya keenya gadadoo baroota hedduudhaa fi qabsoo uummanni keenya jaarraa tokko oliif taasisaa tureen sochiiwwan jijjiirama qeerroo bilisummaaf hawaasni keenya akkasumas saboota cunqurfamoo wajjin taasise bara 2018 hara galfii jijjiirama alaa fi keessaan dhufeen hara galfiin boqonnaa jalqabaa eegalame. Jijjiirama waggoota 5 kana keessatti sochiiwwan bu'uuraa hedduun isaanii taasifamuu fi komiiwwan kallattii hedduudhaan baay'ataa dhufuu wal qabsiiseetiin muummeen ministeeraa tibba kana bootii amantaatii fi qaamolee garaagaraa kutaalee Oromiyaatii dhufan masara mootummaa galma mootummaatti marii taasisuun iftoominaan deebii yeroo achi kennan ture. namoota boriftaan bu'aa naa buusu eeggatu siyaasa Oromoo gaggeessine warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Haayilee Fidaanii killisiidhaan Oromoo miti jedhan. Mucaa arjoo dhalatee guddate maatiin isaa achi jiru Oromoo miti jedhan. Sooshaal miidiyaan hedduun kan dhuunfatame qaamoleen tokkummaa Oromoo diiguuf laphee isaanii garmalee dhahachaa tureef ammas jiraniif deebii ifaan ifatti marii kenne ta'uudhaa fi ololli miidiyaalee sirnoota ijaarsa biyya keenya hin barbaanneef akkasumas ammoo Oromoo akka diinatti addunyaa irratti ilaalan hedduu kan itti qaanee fi jalla keenya kanneen dhaloota jallisuuf dhaloota seenaa fi roga dubbii jirtu kamuu addaan baafatee yoomillee taanaan seenaa bu'uura eenyummaa irratti fi jijjiirama waaloo kana fuufsiisuu irratti quban qabneefis deebii hedduu ta'uudhaa fi sagalee hedduu akkasumas fudhatamummaaf eenyummaa hanga gaaffii muummee ministeerarra kaa'ameef deebii gahaa kennee fi laphee Oromootis kan gammachiise ta'uudha dubbatan. Oromoo maal yaadda Oromoo akkanatti sii taati namni dhugaa dalagin du'u. Waan hojjetamu gaarii hojjetame yoo jechuu dadhabne waan yaraa hojjetamu immoo inni kun yaraadha yoo jechuu dadhabne maal san wal cinaa jira. Rakkoon keenya akka waliigalatti qabaachaa turre tooftaa jedhan. Tooftaa jechuun eenyuufuu deebii ni ta'a jennee taman. Kanaan wal qabsiisee wacni isaan tibba kana sooshaal miidiyaatiin ololli adda addaa ka'aa jiru yoomillee fudhatama akka hin qabaannee fi biyya kanatti fuufsiisuuf itti gaafatamummaa guddaa akka qabnuu fi kanaan booda gabrummaa kaleessatti deebi'uu akka hin qabnes yoo jedhan gama biraatiin hirmaattonni godina Baaleetii fi naannolee adda addaarraa dhufan yoo himan dhimmoota daandii misooma bu'uuraatiin wal qabsiisan deebii muummeen ministeeraa kennes qabanneetiin jirra. Mee wal faana deebii dhageettu na faana bu'a. Roobirraa ka'ee gaasara keessa bahee gindhiiriin dhaqu ka'anaaf gindhiirii walitti baasu ka'anaaf Sumaalee walitti baasu sun gizee sadii Bushimalisin beekanii kontiraakteraa kenname. Karaan sun citee gindhiirii fi roobi walitti dhufuu dadhabde san. Isin akka Oromootti yaaddoo ta'e Wallaggi hin misoomu taanaan Oromiyaan jijjiiramuu hin danda'u. Makkaarraa aanee akka addunyaatti seenaan guddaa jiru Baalee keessa dhokatee jira. Baaleen madda Oromummaati. Seenessa ololaa kanneen maatii isaaniitiin wal qabatan irratti deebii laatan yoo ta'u isaanis haala kana fakkaatuun deebii jibbine sana bilisummaa hawwine sana qabsoofne eega arganne booddee abbaa biraatti barbaaddanne kan koomiti hin ta'u. Namni keessatti nama jibbu fakkeessuu danda'ama nagaa argachuu hin danda'u.
waliigaltee hula galaana ilaalchisee boqonnaan dhumaa dantaa waaloo fayyadamuudha koreen teeknikaa Somaalee laandii fi akkasumas gama Itiyoophiyaatiin jiru boqonnaa dhumaa sanada mallatteessuudha. Gama Itiyoophiyaatiin waggoota kurnan dhufanitti fayyadamummaa fi filannoo iddoo qubsuma buufata gogaa